Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanaalii Boonee Showuu jalatti argamtan nagaan waaqayyoo lafaaf bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jecha isinirraa badeetan jira jechuudha. Sammuuna kana torbee tokko wayii lama wayii ni ta'a jechuudha. Onlaayinii kanarraa xiqqoo badeen jira jechuudha. Innis waan biraatiif miti namoonni tokko tokkoon illee keessan na gaafattanii viidiyoo hojjechuu dhiistee maaliif baddee nagaa keetii jettanii na gaafattaniirtu. Ani nagaa kootii waaqayyoof haa galatu sababa waa'ee faatifiin xiqqoo onlaayinii irraa fagaadhe jechuudha. Amma walitti deebinee jirra jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Har'aa waan baay'ee tokko na ajaa'ibsiise waan baay'ee tokko na garramee tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira jechuudha oduudha. Innis maali yoo jettanii Kaayiroo keessatti shamarreen tokko qaama saalaa abbaa manaa ishirraa murtee kan jedhanidha jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya asirratti jechuudha. Wanta gorsa xiqqoo isiniif kenna jechuudha. Gorsa kanarraa namoonni tokko tokkos ni barattu jedheetan abdadha jechuudha. Kaayiroo keessatti durbeen tokko dargaggeessa tokkorraa jechuudha abbaa manaa isheerraa dargaggeessa osoo hin ta'in abbaa manaa isheerraa qaama saalaa murtee kan jedhamu sooshaal miidiyaa kanarra afuufamaa jira jechuudha. Haa ta'u warreen illee achitti biyya sana keessatti argamanii dhugaa ta'uunsaa adda baafamee himameera jechuudha. Namoonni biyya sanatti argaman biyyattii keessatti namoonni argaman ijoolleen Oromoo jechuudha. Irraa dubbataniiru jechuudha wantichi dhugaa ta'uu isaa irraa dubbataniiru jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya irraa murame yeroo jedhamutti guutumaan guutuutti irraa muramee citee lafa bu'eessa jedhamu osoo hin taane irraa murame gaafa jedhamu akka oduu odeeffannoo argadheeti jechuudha. Akkan odeeffannoo ofii kiyyaa argadhetti irra muramuu irraa murtee kuttee gattee osoo hin taane muramee hin cinne irraa muruu ishiidhumaa irraa muruu jalqabee walqixxeedhaan geessisu jechuudha. Iyyaa namoonni qaqqabanii namoonni guutummaa isaa akka hin cinne baraaranii jedhamee odeeffannoo qulqulleeffadhee gama keessanitti fide jechuudha. Innaa warroonni namoonni tokko tokko meeshaa irratti jechuudha yuutuubii irrattis akkasuma sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti ni qoostu jechuudha. Namoota baay'een argee kan qoosan jechuudha. Meeshaa jedhamee yeroo barreeffamaan meeshaa dhiiraa jedhamee akkasitti yuutuubii irrattis ta'ee feesbuuk irrattis garaagaraa namoonni akkas jedhanii hin qalladdu jechuudha. Ijoolleen baay'een koomentii baay'ee dubbisee wantoota baay'ee dubbisee jechuudha. Meeshaan ni citaa wantoota garaagaraa jechaa turtan jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kuni wanta qaddii miti jechuudha. Uumama waan ta'eef namni kamiyyuu wanta namni fakkeenyaaf dhiira ta'ee namni meeshaa dhabise hin jiru. Qaama meeshaa amma isiniif hiika jechuudha. Warri meeshaan hadda isiniif ta'ee isiniif hiika jechuudha. Meeshaa jechuun meeshaa hiiqaa mana keessaa yookiin burcuqqoo yookiin shiinii yookiin distii yookiin kubbaayyaa wayii osoo hin taane meeshaa jechuun qaama saalaa dhiiraa jechuudha. Dhiira ta'ee qaama saalaa kan hin qabne hin jiru jechuudha. Hundi keenya iyyuu jechuudha fakkeenyaaf fi abbaaf haadha keenyarraa kan dhalanne qaama saalaa osoo qaamni saalaa jiraateti malee qaamni saalaa malee hundi keenya iyyuu dhalannee lafa kanarra hin deemnu jechuudha. Kaan immoo ittiin qoosamu gabaabumatti ittiin qoosamu isiniin jechaan amma dhugaa dubbachuudhaaf qoosan ittiin dhufu jechuudha. Maaliifini tarii fakkeenyaaf fi gorsa kan wanta kanarraa dubbachuu hin barbaadu garuu wanta tokko gorsa isiniif kennu akka irraa barattaniif wantoota tokkoof viidiyoo waraabe malee kanarraa viidiyoo waraabu ture jechuudha. Haa ta'u malee namoonni tokko waanuma salphaa mee quba kee tokko dhugaa dubbachuudhaaf quba kee tokko yoo haaduu wayii billaancii wayii si mure hangam si yaaddessa jechuudha.
Innaa anas akkasuma jechuudha hangamna yaaddessa jechuudha. Gorsinani yeroo hundumaa shamarran Oromootii kennuu barbaadu jechuudha akkuma wallaaluma kiyyaatti. Inni kun muramee mana yaalaa hospitaala jira waan ta'eef tarii fayyuu danda'a. Waaqayyoon isa waliin haa ta'u jedha. Muramee hin cinne waan ta'eef tarii yaalii argatee fayyuun ni danda'ama. Tarii immoo hin beekamu jechuudha. Kana nama miti kan murteessu waaqayyoodha jechuudha. Wanti beekamu hin fayyu, wanti beekamu hin jiru jechuudha. Gama kiyyaa wanta hin beeku hin jiru. Inni guddaan muramee hin cinne waan ta'eef tarii yaalii argatee fayyaa du'aa itti deebi'uu danda'an isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya nuyi dubarootaaf jechuudha shamarran Oromootiif dhaamsin ani qabu ijoollee keenya namni tokko dhiirri tokko yoo si fuudhee sirratti kan jaalatu ta'e ati maaliif qaama saalaa murtaa kan jedhudha yaadni kiyya jechuudha. Gabaabumatti fakkeenyaaf sirratti yoo fuudhe sirratti yoo jaalate siifis carraan jira yaa obboleettii kiyya. Ati amma qaama saalaa isaa yoo murtee namni sun dirqama jaalala siif hin qabu taanaan qaama isaa murte haaloo baate malee nama sana argachuu hin dandeessu tarii ta'uu danda'a. Kanaafuu wanti guddaan immoo ariifannaadha jechuudha. Wanta tokko itti yaaduun nama barbaachisa. Namni tokko hin aara. Namatti hin dhagahama. Haarii keessa wanta isiniin jedhu immoo gaafa haartan maal akka gootan yaada akkamii akka yaaddan hubachuutu isinirra jiraata jechuudha. Tarkaanfii akkamii akka fudhattan hubachuutu isinirra jiraata jechuudha. Namni kun yoo nama fakkeenyaaf akka odeeffamaa jirutti jechuudha irratti jaalate kan biraa kan jedhamu odeeffannoo dhaga'ee jechuudha. Ani gama kiyyaani haa ta'u malee yoo sirratti jaalates atis carraa qabda darbitee kan biraa jaalachuu hin dandeessu. Qaama isaa irraa muruurra darbitee kan biraa jaalachuu ireen qooda rabbiiti. Kunis hin taane taanaan darbitee kan biraa jaalachuun atis mirga qabda jechuudha. Kanaafuu nama fakkeenyaaf fi gaafa nama tokko namni kun wayii tokko na godhe jettee nama kana na najjisetti tarkaanfii fudhattu duuba atis waan tokko akka taatu murteessuu qabda jechuudha. Rakkoo anarras nama kana rakkoo irraan geessee anarra rakkoo maalitti ga'uuf deema ani yoo maalan ta'a kan jettu yoo yaadde ta'e nama sanarra rakkoo hin geessistu jechuudha. Kanaaf gabaabumatti inni guddaan ijoollee Oromoo tarkaanfii tokko yeroo fudhattan keessa ilaala. Namni gaafa haaru tarkaanfii addaa fudhachuu danda'a. Garuu tarkaanficha sana obsaan jechuudha. Fakkeenyaaf bayee yoo kan na fuudhee fakkeenyaaf bayee kan narratti nama biraa jaalatu ta'e rabbitti kennee dhiisa jechuudha. Qaama isaarraa muree dhuguma namni kun har'a haaluudhaan bayee dhiisuu anaafis jireenya kiyya jeequu osoo hin ta'e jeequrra qaama saalaa isaarraa muree anis jireenya kiyya jeeqamuurra rabbitti kennee dhiisutu naaf wayyaa jechuudha. Naaf aha kiyyatti jechuudha. Kanaafuu rabbi biratti illee fudhatamaa miti wanta akkanaa jechuudha. Waaqayyoo nama ajjeesii hin jedhu akkasuma qaama namaa murii hin jedhu akka macaafatti soo fudhanne jechuudha. Kanaafuu waaqa biratti illee fudhatamaa miti kun jechuudha. Qaama saalaa isaa haaloo bahii hin jedhu. Amma macaafni kamiyyuu haaloo bahii nama hin jedhu. Qaama saalaa namarraa murii hin jedhu. Lubbuun nama ajjeesii hin jedhu jechuudha. Kanaafuu yoo sirratti jaalate ta'e siifis carraan ni jira. Qaama saalaa isaa irraa murteef namni kun siif deebi'ee jaalalaan si wajjin hin jiraatu. Gabaabuma sitti hima jechuudha. Namni tokko erga si dhiisee bahe erga sirratti fuudhe yookiin erga sirratti jaalate ati nama sana maaliyyuu yoo fidde deefachuu hin dandeessu bahee waan ta'eef. Usuma bahin jalqaba fakkeenyaaf utuma sirratti hin jaalatin usuma sirratti hin fuudhin yoo ta'e malee jaalala yoo siif kenne jaalala yoo siif qabaate malee idda hala bahee sirratti fuudhee sirratti jaalate namni sun qaama irraa muruu dhiiftee maalii otoo fiddee jaalalaan na wajjin jiraata jettee kan yaaddoo ta'e atoo dogoggorte jechuudha. Kanaafuu aariin akkuma jirutti gaafa haartan wanta gootan tokko
beekuun isinirra jiraata jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Warri qoostan immoo qaamni maayinni qaamni naamni warri jettan jechuudha. Hundi keenyayyuu qaamuma saalaa sanaan dhalanne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kun qaanii hin qabu. Osoo fakkeenyaaf dhiirri tokko gaafa shamara tokko fuudhu osoo qaama saalaa hin qabaanne shamara sana fuudhu jechuudha. Maaliifin jireenya ilma namaa keessatti akkuma wal fuudhuun jiru, ilmoo argachuun jira, bakka wantoota garaagaraa jira jechuudha. Uumamni lafa kanarra jiru hundumtuu isaan uumama malee isaan alatti kan uumamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu ijoollee keenya hin qoosinaa. Wanta badii tokko gaafa argitan irratti qoosuu, irratti waan ta'e jechuu osoo hin taane yaa Rabbi na baasi, yaa Rabbi maaliif ta'e laata jettee Waaqayyoon kadhachuudha malee irratti qoosuun hin barbaachisu jechuudha. Kuni waan bakka nama jibbisiisudha. Akka kiyyatti waan nama jibbisiisudha. Waan illee bakka nama rifachiisudha jechuudha. Kanaafuu namni tokko narratti jaalate narratti fuudhe jettanii dogoggora hin taane keessa hin seenaa jechuudha. Waan hin fidinii mucaan amma qaamni saalaa irraa murame kun waan hin fidinii akka tasaa waan tokko lubbuu waan tokko yoo ta'e intaloon kun maal akka taatu isinuu beektu jechuudha. Kunuu amma lubbuuti qaama saalaa dheeraa muruu jechuun egaa muramee hin cinnisa jedhamu malee muruu jechuun baay'ee tokko ulfaatadha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kuni baay'ee tokko nama ajaa'ibaa. Barri nuti keessa jirru kun bara maalii akka ta'es yeroo taa'etti yaadu jechuudha. Barnumti nuti keessa jirru kun maalinni kan jedhu gaafii natti uuma jechuudha. Kanaaf ireen qooda rabbiiti waan ta'eef yoo isinirratti jaalates qaama saalaa muruun dhaqinaa. Isinirratti fuudhee manatti illee yoo galche ireen qooda rabbiiti waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu. Qaama saalaa muruurra rabbitti kennitanii dhiyeessuu isinii wayya isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya har'aa kanumaadha. Viidiyoo biraatiin hanga wanta nagarrame na ajaa'ibsiisedha jechuudha. Kanaaf gara viidiyootti jijjiiree jechuudha. Kanaafuu hangama kiyyaan kanumaan jedha. Yaada qabdan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Waan isinitti dhaga'ame isiniin jedha. Akka nama tokkootti natti dhaga'ame maaliifini uumamni lafa kanarra hundarra jiru qaama saalaa malee kan dhalate hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanta irratti tokko tokko akka qaanyii wayiitti akkasuma akka qoosaa wayiitti na biratti wanta akkanaa hin qoosamu jechuudha. Maaliif yoo jettee wanta qoosaa miti jechuudha. Namni gaafa qaamni kee tokko sirraa muramu qubni kee qeensi quba keetii gaafa xiqqoo sirraa cabu akka hin taanetti jechuudha. Hangam akkasi dhukkubu beeki. Kanaafuu haariin akkuma jirutti yoo sirratti jaalate haariin inuma jira jechuudha. Haaruun hin jira. Si fuudhee manatti si galchee kan biraa yoo barbaade deemu haariin ni jira. Hin jiru jechuu kootii miti. Garuu haarii to'adhaa waan gootan fuulduratti wanta kana yoon godhe ani maalan ta'aasa jedhamu. Yaadaan isiniin jedhe malee dhiirri tokko shamara tokko fuudhee manatti galchee baay'ee kan biraa haa fuudhu jechaatiin jiru akkasitti na hubadhaa. Haariin inuma jira baay'ee nama aarsa. Yoo dhiirri tokko shamara tokko fuudhee kan biraa irratti dabalatee yoo fuudhee yookiin kan biraallee darbee yoo haasofsiise baay'ee nama aarsa. Garuu haaruun akkuma jiru gadda akkuma jiru gammachuunis jira jedhama mitiire haarii keessan to'adhaa isiniin jechuu barbaadeen. Tarkaanfii fudhattan tarkaanfii kun maalinni jedha ilaalaa jechuu barbaadeen. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkasitti na hubadhaan isiniin jedha warri shamarranii. Nagaanaaf ta'a. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isin waliin haa ta'u. Baay'ee baay'ee.